jechuun fathateen dhammateen warri kun sadeen tanwiina jechuun jira kana. Amma durarratti yeroo qaraanu keessatti durarratti tanwiina kan jennu kuni maal inni? Tanwiina jechuun maal? Yeroo dubbisnu waan tokko dubbisnu keessatti aakhira jechaa tokkotti aakhira dubbii jecha tokkotti yeroo waa dubbisnu afaaniin nuun qara'u. Harakaan lama ta'ee nuuniin afaaniin kan dubbisnu. Fakkeenya miim fathateen man gaafa jennu keessatti tanwiinni harakaa lama ta'u, fataasa ta'u, kasraasa ta'u, dhammaasa ta'u, harakaan lama ta'u. Harakaan lama taanaan wanni kun tanwiina ta'eeraa jedhama. Tanwiina jechuun nuunii tokko kan afaaniin dubbatamu jira kan hin barreeffamne. Saniin miim fathateen man miim fathateen afaaniin dhuma jecha keenya irratti dhuma irratti fathateen fakkeenya fathaa gaafa jennu fatha miim fathaa qofa jenna. Gaafa harakaan lama taatee argamtummoo fathateen gaafa jennu nuuniitu afaan keenya irratti mul'ata. Saniin tanwiina jedhama. Sana amma yeroo dubbisnu kana keessatti haala lamatu jira. Haala afur as keessatti ilaaluu dandeenya. Haala lama. Innis maali? Maqaa qubeetii fi harakaa. Maqaa qubeetii fi harakaa. Maqaan qubeen miim. Harakaan kan nuti barre as keessatti fathaatayni. Isa kana lamaan as keessatti ilaalle. Yeroo dubbisnu fathaateen, kasrateen, dhammateen imala yookaan dabsineeti kan qaraanu. Haqiiqa qaacidaa nuuraaniyyaa irratti seera qaacidaa nuuraaniyyaa irratti fathaatayni osoo hin taane fathaateen jennee dubbisuu dandeenya akkasitti. Sana fakkeenyaaf mallattoo tanwiinaa yoo jenne harakaan lama dachaa ta'anii dhufnaan wanni kun tanwiinaa jechuu asirraa beekna. Ammas keessatti darsiilee kana keessatti maaltu nurraa barbaachisaa? Tanwiina harakaan duraan fathaa yookaan dhammaa yookaan kasraatti ilaalamee dhufee harakaan dachaa lama ta'ee dhufnaan wanni kun tanwiina ta'eera. Fathatayn, kasratayn, dhammatayn ta'ee dhufeera jechuutu nurraa eegamaa jechuudha. Ammas keessatti qubee kana keessatti abbaan qaacidaa nuuraaniyyaa haala kamitti duraan darsii afraffaa dabarsine keessatti halqi irraa makhraja keenya halqi irraa eegalee laagaa irraa eegalee eessatti dhufee fite gunnaa irratti dhufee funyaan irratti fixe. Eessarraa hamzaa irraa eegalee miimitti fixe. Inni kun immoo faallaa sanaati. Darsii shanaffaa keessatti immoo faallaa sanaati. Maalirraa eegalee gunnaa funyaanii miimirraa jalqabee makhraja keenya funyaan irraa khayshoomarraa amma halqii laagaa keenyaatti fidee eessatti fixe hamzaa irratti fixe jechuudha. Darsiin afraffaa jalaa ol eegale. Inni kun immoo gubbaadhaa gad eegalee haala akkasiitti fixee jechuudha. Inni kun isa kanaa jechuudha. Darsiin shanaffaan kanuma fakkaata. Isa kana keessatti kan eegamu kan furdatu furdisanii isa qal'isanii deemuutu barbaachisaadha. Haalaan kan eeggatamu isuma sana darsii kana keessatti jechuudha. Kanaaf darsiin keenya inni kun kanaan raawwata. Wasallallahumma wasallama baraka ala Muhammad wa ala alihi. Salaatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inshallah kuni barnoota keenya qaacidaa nuuraaniyyaa ibsa isaa sharhisaa hanga tokkoo fi akkasuma leenjii isaatii wajjiniini jechuudha. Kanaaf inni kun immoo darsii isaa isa jahaffaadha. Inshallah kun immoo
درسي نجاح فاكيستي واهي دبر كيست فتا كسرى ضما هند سائل عليه أكسم درسي شنفا كيستسي حركة يوكاهو حركان دجا يرو تيدو في تنويني حركان دجا تيدو فوداني تنويني كان قرامو حركة فتا وكسرى قراني أكسم حركتين دان تنوينان بف حركة لما ولدت إذا أمير فينس قراني كان كيستي مو درسيلي دبر درسي أفرفا في شنفا كيستي دبران ولدت كبتي أنفا إساتي إنكم سرت الدرس السادس وقلنا يوكا برنون النجحفان تدريبات على الحركات والتنوين لنجيوان يوكا لنجيلي على الحركات حركات في والتنوين تنوين الرد مغا درسين كوني ومفا يوكاهو ولتكبت درسي شنفا في درسي أرفافاتي وانتا إذا كان كيستي وابا تجرى درسي لجهفا كان كيستي وابا تجرى واني قتمو كبو تجرى وان با تجرى سنرى yeroo dhaabnuu fi yeroo dabarsinu keessatti qubee kana yeroo dubbisu waa baay'eetu keessa jiraataa jechuudha. Akkasuma qubee kana keessatti darsii kana keessatti yeroo dubbisnu keessatti fakkeenya jecha abada jedhu kana keessatti haalata lama ilaalla. Amma asuma keessatti yeroo dubbisnu hamzaa تاتيني يفيود بسنو همزة فتحاء إن إرسينو زان مدي هنكب أكو مدرسي أفرفا في شيء توقف فاسني لالتا درسي سدفا سلالة جمالة درسي رنج حفاجتو باي بكتي فناتك إنو برباجي سنكون همزة يقرانو كيست مدي تنقون همزة فتحاء إنجن مانف همزان مدي هنكف ألفس مدي هنكف إلى الليجر همزة فتحاء با فتحاء با أبا دال فتحتين دن أبدا يرو قرانو كان كيست باس حركة لما ديرتا متي درسيو توقفا كيست با فتحة با أنغنو مالي با فتحة با إن درسين توك دالينو حركة مكرا إلال دالين حركة صدرا والتجارة مجن تنافو با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا أكسي تجارة درسي كان كيست يما جيجا كان كيست وان كيساهو بانو تجر إنس مالي حالة دبر يرو دبر سنو في يرو أمنو كيستي لكن يرو دبر سنو كيستي فكينيا يرو كرانو أكا سيرا قاعداتي مال تجر سيرا قاعداتي في وانتي دبل مجر سني مالي فكينيا سيرا قاعدة أبدا تنوين مسان الرتدابو سيرا قاعدة تنوين الرتدابو لكن فكينيا namni kun qur'aana dubbisuu deema waan ta'eef haala qur'aana keessatti yeroo waqfiin nufi keessatti akkamitti dhaabama abada maaliif dhaab isa kanatu alifatu fundura jira abada maddiin kun maali maddu tabii asmaanu maddiin nakkana harakaa lama dheeratu maal jennu maddu tabii